Ajandaa marii walitti qabuun naannoo Tigraay bitootessa 23 hanga 25tti magaalaa Finfinneetti kan adeemsifamu ta'uu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Adeemsa ajandaa walitti qabuu naannichaa ilaalchisuun ibsa kan kennan koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Arayaan hawaasa naannichaa karaa guutummaatti hirmaachiseen kallattiin ajandaa walitti qabuuf yaaliin taasifamaa ture hin milkaa'in hafuu dubbatan. ኮሚሽኑ የትግራይ ክልል በምክክር ሂደቱ እንዲሳተፍ አስቻይ ሁኔታዎችን ለመፍጠር Koomishinichi naannoon Tigraay adeemsa marichaa irratti akka hirmaatuuf haala dandeessisuumuuf bulchiinsa yeroo naannichaa, paartiilee siyaasaa naannichaa, waldaalee siivilii, dhaabbilee garaagaraa fi hayyoota naannichaa waliin yeroo 22 ol magaalaa Maqalee fi Finfinneetti marii geggeesseera. Mariiwwan kunneen mariin biyyaalessaa rakkoo bu'uuraa naannichaa fi kan Itoophiyaa hiikuuf kan dandeessisu ta'uun waliigalteerra ga'amus haalli hirmaattota marichaa addaan baasuu fi ajandaa walitti qabuuf dandeessisu garuu naannichatti uumamuu hin dandeenye. Marichi kutaalee hawaasaa hundaa fi naannolee mara bifa hirmaachiseen akka gaggeeffamuuf turtiin bara hojii isaa dheeratee carraaqqii garaagaraa taasisaa kan jiru koomishinichi lammiileen naannoo Tigraayis karaa bakka buutota isaanii ajandaa isaanii akka dhiyeeffataniif murteessuus dubbatan. የትግራይ ክልል ህዝብና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት uummanni naannoo Tigraay fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu hundi karaa bakka buutota isaanii kan irratti hirmaatan adeemsi ajandaa walitti qabuu fi yaa'ii biyyaalessaa irratti kanneen hirmaatan adda baasuun bitootessa 23 hanga 25tti magaalaa Finfinneetti akka adeemsifamu koomishinichi murteesseera. Qaamoleen hawaasaa, paartileen siyaasaa fi waldaaleen garaagaraa naannichatti argamanis milkaa'ina ajandaa walitti qabuu naannoo Tigraayiif akka hojjetan Profeesar Masfiin waamicha dhiyeessaniiru. የትግራይ ክልል ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች Kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Tigraay, paartileen siyaasaa, dhaabbilee fi waldaaleen namoonni bebbeekamoon akkasumas bulchiinsi yeroo naannichaa fi qaamoleen mootummaa sadarkaan jirtan bu'uura waamicha koomishinichaatiin waltajjicha irratti hirmaachuun dirqama biyyaa isinirraa eeggatu akka baattan koomishinichi kabajaan waamicha isiniif dhiyeessa. Adeemsi marii biyyaalessaa waggaa 4ffaa qabate 93 oliin xumuramuu himuun paartileen siyaasaa, humnoonni hidhatanii fi kanneen biroo hanga ammaatti adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti hirmaatin jiran hirmaachuun qooda isaanirraa eeggamu akka baataniifis waamichi dhiyaateera.